If jechuun maal jechuudha? If. Okay, egaa hordoftoota keenyaa jechi isheen sadaffaa baay'ee barbaachisuu taatee fi isin beekuu qabdan sadarkaa kanatti maalidha? If kan jettudha. If kan jettu kun egaa baay'ee barbaachistuudha. Isin sirriitti beektanii itti fayyadamnaan bakka garaa garaatti isin fayyaddi. If jechuun gara afaan Oromootti yeroo hiikamtu walumaa galatti yoo akkas ta'e, akkas taanaan yookaan yoo akkas ta'e jennee yeroo dubbachuu barbaannudha. Yoo akkas ta'e yeroo jennee dubbachuu barbaannu if jennee kana fakkeenyaaf fakkeenyan isinii kenna. If you come home, if you come home kana jechuun yoo mana dhufte akka jechuuti. Yoo akkas ta'e if jechuun yoo akkas ta'e akka jechuuti. If you come home, come jechuun dhufuudha, home jechuun manadha. You jechuun immoo ati yoo mana dhufte, ati yoo mana dhufte call me, naa bilbili, call me. Yoo mana dhufte naa bilbili akka jechuutti kama himni kun jechuudha. Yoo akkas ta'e jechuu yoo barbaanne if jennee gallachuudha. Faayidaa guddaa qabdi isheen kuni. If you come home, yoo mana dhufte call me. You come home jechuun mana dhufuudha. Yoo mana dhufte akka jechuuti. Isheen kun as keessatti amma akkamitti hiikamti? Yoo akka jechuuti. Yoo akkas ta'e akkas yoo jennee dubbachuu barbaannu if kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf hima lammaffaa. You can go. Deemuu ni dandeessa. Can jechuun danda'uudha. Go jechuun deemuudha. You can go. Ati deemuu ni dandeessa. Deemuu ni dandeessa. If you want. Yoo barbaadde akka jechuuti. If you want. Yoo barbaadde. Want jechuun wanta tokko barbaaduudha. You can go. Ati deemuu ni dandeessa. Yoo barbaadde ati deemuu ni dandeessa akka jechuutti kama jechuudha. Yoo jechuu yoo barbaaddan if kana fayyadamte jechuudha. Yoo akkas ta'e akkas. Yoo akkas ta'e akkas jennee dubbachuudhaaf jechuudha. You can go. Deemuu ni dandeessa. If you want. Yoo barbaadde. Yoo barbaadde. Yoo akkas ta'e akkas jettanii yoo dubbachuu barbaaddan jecha if jedhu kana fayyadamte jechuudha. Isheen kun jechi kun baay'ee barbaachisu waan taateef ishee kana akkasittiin qabadhaa shaakala. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Sadarkaa kana irratti kan isin beekuu qabdan jechuudha. Isheenis maalidha? Namni tokko bitaana galeera yoo jedhee dubbachuu barbaade jecha if jedhu kana fayyadamuu ni danda'a. Filannoo keessaa fakkeenyaaf filannoon lama isinii dhiyaate. Filannoo isa jalqabaan fudhadhamoo filannoo isa lammataan fudhadha jettanii yoo bitaa isin gale jecha if jedhu kana fayyadamtanii yaada keessan ibsachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf I do not know if I want to sleep or read. Fakkeenyaaf barataan tokko halkan sa'a ja'atti otoo dubbisaa jiru xiqqoo dadhabeera ta'uu danda'a. Dubbisaa ture baay'ee dadhabeera ta'uu danda'a. Qormaata immoo borga nama qabaachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf rafuus ni barbaada, dubbisuus ni barbaada yoo ta'e barataan sun maal jedha? I don't know, hin beeku. No jechuun beekuudha. Not kan jedhu immoo yoo itti daballe hin beeku ta'a. Hin beeku ta'a. I do not know. Ani hin beeku. If jettanii I want to sleep. Rafuu barbaaduu moo dubbisuu barbaaduu akka ta'e ani hin beeku. Rafuun barbaada moo dubbisuun barbaada akka ta'e hin beeku yoo jennee dubbachuu barbaannu if kan jedhu kana fayyadamna. I don't know, hin beeku. If filannoo lama keessaa isa kam akkan gochuu qabu hin beeku yoo jechuu barbaanne jecha if jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Filannoota lama ni dubbanna. Filannoota lama sana keessaa tokkosaa gochuu kanan qabu hin beeku yoo jechuu barbaadan. Amma isheen kun I don't know kan jedhu kun hin beekuudha. If jettanii filannoo lama kaa'uu qabdu. I want to sleep. Rafuun barbaada moo dubbisuun barbaada akka ta'e hin beeku. Read jechuun dubbisuudha. Sleep jechuun rafuudha. Want jechuun immoo barbaaduudha. If I want to sleep. Rafuun barbaada moo dubbisuun barbaada akka ta'eyyuu hin beeku yookaan bitaana galeera jechuudhaaf.
bitaana galeera. Lamaan keessaa kam akkan filadhu bitaana galeera. Yeroo jechuu barbaannu jecha if jedhu kana fayyadamnee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Mee example lammaffaa akka sirriitti isinii galuuf fudhannee ilaallu. I don't know hin beeku if I want to go or stay. Go jechuun deemuudha. Stay jechuun immoo bakka tokko turuudha. Fakkeenyaaf yoo bakka tokkorraa deemne go jedhama. Yoo bakkuma sana turre stay jedhama. Stay jechuun immoo bakkuma jirru sana turuu jechuudha. Nan deema ta'ee bakka jiru kana nan tura ta'ee hin beeku bitaana galeera. Lamaan kana keessaa kanan filadhu hin beeku jechuudhaaf jecha if jettu kana dursitanii I want to jettanii go or stay filannoo lama qabdan sana yoo dubbattan lamaan isaa keessaa kanan ani godhu sana hin beeku. I don't know hin beeku. If I want to want jechuun immoo barbaaduudha. Deemuun barbaada moo deemuu hin barbaadu asuma turuun barbaada kan jedhu keessaa kanan filadhu iyyuu hin beeku. I don't know jechuu barbaadan jecha if jedhu kana dursitanii akkasitti fayyadamuu ni dandeessu. I don't know jettuu itti fuftanii if jettanii I want to jettanii filannoo lamaan isaa keessaa deemuu moo deemuu dhiisuu akka ta'e hin beeku. Or jechuun immoo yookaan akka jechuuti gara fuulduraatti ishee kana ni barannaa. Or jechuun yookaan. Sleep or read rafuu yookaan dubbisuu. Go or stay deemuu yookaan turuu as turuu bakka dura turtan jechuudha. Ishee kana akkasittiin qabadhaa. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube barnoota keenya kilaasii sadaffaa kana jechoota barbaachisoo ta'an sadan kana ilaaluudhaan goolabna jechuudha. Namoonni chaanaala kana subscribe hin goone jiraattan subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Yoo gaaffii qabaattanis komentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo barnootaa kana yoo jaalattan like gochuu hin dagatinaa.